Yoo akkam jirtu dhaggeeffattootaa daawwattoota keenya kabajamoo kun arraata biyyoolessa Oromiyaati. Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa haala yeroo irratti qophii addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii addaa keenya har'aatiin ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa dhimmoota yeroo irratti yaada isaanii akka nuuf qoodanii fi affeerree jira. Kan isin waliin turan Daandii Lamootii aga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Ayyee Jaalmarroo baga nagaan dhuftan. Ayyee fayyaa ta'e Jaal Daandii atis baga jiraatte. Ayyee egaa akka waliigalaatti haalli siyaasaa Oromiyaa keessaa deddeemaa jiru haalli dhaabaa impaayiritii irratti namoonni yeroo itti dhaaba keenyarraa ABO irraa waa dhaga'uu barbaadantu jira. Kanaaf mee sochiin waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo maal akka irra jiru, haalli siyaasa mooraa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessaa, haalli yeroon impaayiritiin keessa jirtu, haalli jijjiiramaa godina gaanfa Afrikaa fi addunyaa sochii bulchiinsa dabaa impaayiritii waliin qabatee itti ilaalaa jiruuf hiriirfama humnaa illee wal qabsiisee haala waliigalaa irratti deemaa jiru kan siyaasa ho'aa impaayiritii keessummeessaa jirtu keessaa namoonni dhaga'uu barbaadan hedduu jira. Kanarratti ilaalchisee dhaabni ejjennoo yookiin ilaalchisaa maal fakkaataa? Kana irratti yaada keessan nu qooda. Ayyee fayyaa ta'e Jaal Daandii egaa gaaffii hedduu wal duukaa tarreessitee na gaafatte. Ammoo yaada gabaabaa qabu sii qooduu fi akkasumas daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa akkasuma uummata Oromoo yaada akka dhaabaattis qabnu ibsuu fi haala har'aa kana egaa haala kaleessaarraa kaasee wal qabsiisee yoon hime irra naa salphata waan ta'eef Jaal Daandii xiqqoo ishee gara duubaatti fageessee kaasuu barbaada. Inni kunis akkaataatti impaayiritii keessatti warri amma barcuma aangoo siyaasaa harkaa qabu. Barcuma aangoo siyaasaa sana immoo cancala isaa namni tokko qabee gara barbaadetti oofu qumaarri taphatamaa turee fi ammas taphatamaa jiru.